Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota obboleewwan Islaamaa guutuu addunyaa irratti argamtan akkam nagaa fayyaa keessanii an nagaadha wallaahi alhamdulillah ammas rabbiin nageessinaa godhu. Akkuma beekamu obboleewwan keenya yeroo tokko kadhawwan yookaan askaara jedhamu qaban wayita nuti hin beeknetu jira. Fakkeenyaa fi ganama wayita irri warraa dammaqnu akkasuma waaree booda akkasuma halkanii fi wayita nyaata duraa fi nyaata booda jechuudha. Akkasuma wayita mana fincaanii seennuu fi baanu maal jennee kadhachuu akka qabnu hin beeknu. Sun ammoo waan khayrii miti. Waa tokko beekuudhaaf yookaan baruudhaaf sochii gochuun dirqama waan ta'eedhaaf inshallah abbiin kun immoo abbii baay'ee bareedaa ta'eedha. Abbiin amma isin agarsiisuuf jedhu kun karaa salphaadhaan wayita kam maal jechuu akka qabdanu saawundii yookaan sagaleedhaan lafa kaa'ee jira. Abbii san argachuuf akkuma abbiiwwan kaanii Play Store seentu. Play Store wanta seentanii jettan Islamic Beautiful Islamic Du'aa'iwwan sarchi godhattu. Jalqaba irratti appii jiru kana isiniif fidaa. Buufadheen jira waan ta'eedhaaf isiniif install jecha jedhu dhufaa install godhattu. Naannoo meegaabaayitii 34 open jettu. Enter jettanii seentu. San booda asirratti tarreessee jira jechuudha. Yeroo isaa hundumaafuu jechuudha. Fakkeenyaaf waking up askar kan jedhu jira. Jalqaba wayita irri warra dammaqan morning askar jedha kan ganamaati. Evening askar jedha jira. Wayita halkan yookaan galgala jechuudha. Night jechuun immoo halkanii. Evening jechuun waaree boodadha. Night prayer jechuun halkanidha. Ramadaan iftaar du'aa jedha jira. Wayita ramadaanaatiif du'aa'ii wayita faxaruuf jedhan godhamudha. Before eating du'aa jedha. Wayita nyaata osoo hin nyaatin duratti du'aa'ii godhatamuu qabu. After eating du'aa jedha jira. Hundumtinuu adda addaan lafa kaa'ee jira jechuudha. Wayita mana fincaanii seentan akkasuma wayita masjiida seentan waan baay'ee barbaachisaa ta'edha. Appilikeeshinii kun obboleewwan keessaniif illee akka sheer gootan wallaahi baay'ee natti tolee jira. Fakkeenyaaf ganamarratti du'aa'iin jechuu qabdan kan أصبحنا وأصبح الملك لله اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا ويتا هالكني اللهم لك الحمد ويتا أصولنيات المال اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه نياتر نياتني كاتني بود أكسم ويتا مسجد سنتن وابكا هندا فكينيا في مويتا مسجد سينتا مال جتني كجس سينو كقبدن. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. أكسنتك هندي ساتو دعاء متى نقوم ساتا ويتا غافتشو ديبتن. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم. ما شاء الله. Invocation for traveling. Wayita karaa deemuudhaaf jettan rain du'a wayita bokkaan roobu du'aa gootan prayers invocation before reciting Quran bifa adda addaatiin jechuudha kan hundaatu asirra barraa'ee jira. Masha Allah jireenya keenya keessatti du'aawwan murteessoo ta'anidha waan ta'eedhaaf aappii kana buufadhaa itti fayyadamaa. Obboleewwan keessaniif illee sheer godhaa. Asumaanuu jum'aa gaarii isiniif haa ta'u. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.